bira guya kuma olura obdi kekesa guya tokolu nafaya mana kekesa guya tokolu nafaya. Alam ba yung dirinya ko kita kaltedi kaya ko na jikti anang ko na sila ka na abetani ulara ni sidi jetani biji makesa ka na ilde bae bagat na jadi tam kese anang ko mong kaya ka na ko rin rot o yulle ko malto na ko disa عليه أنا سلا نتيرتي يرانغل جسلا كبيتي لولا المالا وقيت مالا تي ما كانوا نتيبات Agar tu? Kasila kau jida, nakawal tu jida. Mali mo narkati ka mati jida tu. Bikin bara-bara tuang. Bara. Yes Devia. Mali rakot. Mali muda. Me wan to positif berbade di wan kisah. Mali tidak. Yes Devia dah. Mahal ako man na barbati. Naga. Kalagi at tima at na kundi. May mahal man at tinta. Mahal hindi ko nigurata karang minara kami. Biar to ko dapat dah. Mahal hindi karang dapat na. Me wan kana kisah wan kana yo kuban kabdante. Mahal Mari terkawan. Angkaran je cubar bade. Malan je tame ibu kami ni. Wai wangila kana? Yesus Kristus bade tugan karana kanjirre. Siti dubada. Abada ada lagi pada. Ada jirinya mal tu jira. Ayah jira waktu positimu. Kajira banda bala. Dur jira ni aboti. Inya tuana satu ko tu jira. Akana jadi kaiti aka ampun ya kamiti bareda jendani aka kana laleti Shi. ibo mali akani dura veje Wan fere fiyu aga kana mal kana wal biraq abdani asaw yaltani. Saduma wan sittimu yo jirat karanis jireenyis kan barbara kan itti argamu Yesus Kristos duwada kana duwata mana. isi ma tinadi jirenya wa Yesus itu nati manu ya kaduru kana nati Hari nara demak. Nanti ibu. Nama cai maju anjir. Nama macai betu kan yang kun. Ini musila yai. Diri mari dak paham biasa sampai maka umat ini. Quality ka de karisi nama me diri fe ya Agar to bohra. akan jirtai Aga kesani. agak gini Yo gatani jaring gadada. ajira kam jir aku akam Kam jirtu naga ati boye. alikuno natti bareri nakat kumudra bakka jira kamadi Naga da rakkon ka bugo ta galatu. aku bakal jira kami isa din ta karami din ta kam be ya sanna
Nabuutee laphee isa nabuutee Tole. na kukkutee asaa gaariillee natti himtee mee akkam ofi? Kunuus xiqqoo hojiirra ooltanii soo dadhabdanii teenyee maa dubbannure? Maali namni illee himma joorte naan jedha nama hubattu namni yeroo ammaadillee irri jettee nama dadhabe. Nooraan iddoo kana. Akkam ofiime? Ofiin jirra kunuus nattam nagaa keessatti. Nagaadha garuu baay'ee tokko si komadhe yaa qajeelaa koo. Akkamitti si komadhe jeetu? Ishee. Darbee itti dubbii tokko waa'ee Yesuusii natti himtee baay'ee natti himtee kan galee booda hirriba keessaa ka'eetan baay'ee gurra keessa naftee keessa na deddeebite garuu ani sin komadhe waan tokko si komadhe waan sana natti himte malee rakkina koo nan hubanne ati rakkina koo maaliif akkam machaa'e maaliif akkan maaliif jireenya wal fakkaataa gadi bu'aaf gad deebi'aa kan jiraadhu dhugaatii kana keessa maal inni rakkinni kee maal taate kana goota jetteetillee nan gaafanne gorsa kee tan barbaadaan kanumatti duwwaa macaafa kana qabatanii namatti himuun homaa waan tokko faayidaan qabu jireenya namaa namatti siqanii maaliif machaa'e maal rakkate jireenya wanta baay'eetu yaada baay'eetu keessa koo jira wanti na aarsu baay'ee hiriyaan nama aarsiti jireenyatu nama aarsiti kanatu dhaamee kanumatti jireenya koo kana akkan dhugaatiidhaan dabarsu na godha kun immoo akkana fayyadni nan beeku garuu humna achi keessaa ittiin ba'uudhaaf namni waaqumallee namaa kadhata waaqa namaa kadhatan waaqa garaa qulqulluu namaa kadhatan waaqni kun nama dhagaa ani garuu humnan ittiin ba'uun dhabe malee hin barbaadu waatuma jedhamu kanallee hin barbaadu ani gonkumaa garuu nan rakkadhe yaa qajeelaa koo yaa ilma koo mee ati mee na gorsi mee waaqa kee kana naa kadhadhu Yesuusii kee kana naa kadhadhu inni na baasuu danda'a achi keessa nan baagaaf ta'u innaa kana caala komii kiyyallee sittiin baay'isu otoo ka'ee kara mana kootii diradhee naa wayyaa qajeelaa koo Beekoo akka manaan isin eegalettan immoo kottaa gara mana keessanii isin geessa. Egaa ta'u beekoo hin deemnu. Egaa wanta isin amma dubbattani waan dhugaadha. Baay'ee laphee kootti dhabdeera. Waaqni isin kadhattee waaqayyoon isin kadhadhaa. Nagaan bulaa bakka jedha. Haa ta'u gaamee. Tole bakka. Nagaa ta'e. Jabaadhaa immoo. Nagaa ta'e. Tole. Rakkoo nama kanaa hubachuu difeellee jabeessee kadhachuu fi qaban ture. Namni humna isaatiin rakkoo keessa jiru keessaa yoo waaqayyoo gooftaan nama gargaare malee keessaa ba'uu hin danda'u. Akkisee keessaa baasuun irra ture nan kadhadhaaf jabeessee nama kana naan booddee. Yaa Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee guyyaa har'aa guddiseensi galateeffadhaa maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Gooftaa Yesuus Kiristoos karaa obbo Barasaatiin barnoota guddaa na barsiiste kanaaf guddiseensi galateeffadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos ati maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Gooftaa koo namni kun wanta inni keessa jiru ati ni beektaa haala inni keessa jiru ati ni beekta Gooftaa koo namni immoo yoo ati gargaarte malee hafuurri yoo gargaare malee haala hamaa keessa jiru keessaa ba'ee gara jireenya bara baraatti in ulfaata waan ta'eef yaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ati nama kanaaf humna ta'ii akka inni jireenya kana keessaa ba'ee gara ifa bara baraatti ati gargaari Gooftaa Yesuus ammas sin kadhadhaa Gooftaa Yesuus Kiristoos namni kuni jireenya badii kana irraa deebi'ee jireenya bara baraatti wajjin akka inni jiraatu kan dhorku yaa Gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus Kiristoos kan irraatti cabe haa ta'u yaa Gooftaa koo guddiseensi kadhadhaa namni Gooftaa koo humna isaatiin keessaa ba'uu hin danda'u jireenya kana keessaa yoo ati gargaarte malee yoo ati ifa taateef malee ammas kanas kadhadhu Gooftaa Yesuus Kiristoos namni kuni haala keessa jiru keessaa ba'ee jireenya bara baraatti haa dhufu jedha yaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ati humna ta'eef yaa Gooftaa koo anaanis nama kana irraa barnoota guddaa na barsiisteetta ammas gara isaa deeme yeroon wangeela itti himu kana humna guddaa naaf ta'i Gooftaa Yesuus Kiristoos
humna keessa jabaa isa dadhabaa gargaaru kana anaaf ergii nama kana lapheen isaa cabee akka inni wangeela kana fudhatu akka inni gara jireenya bara baraatti ati gooftaa Yesuus Kiristoos ati gargaari. Humni nama kana akka inni araada kana keessa deddeebi'u godhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin cabirraa maqaa Yesuus Kiristoos hin cabirraa namni kun bilisa haa ba'u akka inni bilisa hin baane kan gootu ergamaan abbaaruma maqaa Yesuus hin cabirraa sin abbooma maqaa Yesuus hin cabirraa. Benke mana jiru? Kalian ni. Nur. Nur kajilan Nur kajilan. Jatuh. Agak jiran. Nur mana dengan Nur? Ayo kam. Agak ni. Nur tayo. Tayo. Jiran. Amin. Irrafanne. Kajilan ko baga nagaan ti garako yaadaw man ture. Gaaf darbe deemnee wal agarree ture. Egaa snowbadda namni bishaan kana dhugee waa buufatee inumaa afaan darbaa namatti dubbata dhagaa yeroo natti illee gadditee duraan ibsee dhiifama sinaa gochuu barbaada yaa mucaa koo dhiifama naa godhi na of galchii namni bishaan kana dhugee waanuma dubbatu waanuma jedhu waanuma godhu hin beeku yaa itaan suuraa dhugee ture akkuma tura natti himteeti Kurang nak bute, tu mana kerja di yaadaan ture. Egaa sirriidhaan illee Waaqayyoon baay'ee isiniif kadhadheera. Waaqayyoo akka inni gara keessan dhufu baay'isee Waaqayyoon kadhadheeran illee. Daadhiin makoolaan. Daadhi sitti nimne maree duraan durseetu laal. Dhaguma kootirra natti beeksisa xiqqoo laali beektaa jalqaba haalleen keessa turee fi booddee akkuma buluun eegas shargee booddee haalumtan illee keessa ture baay'ee jijjiirama guddaan qaba. Mucaasamtuu akka isaan isan naa kadhate jedhe Yesuus isan naa kadhate isan na dhaga'ee na eeguuf jedhe keessuma koottu baay'ee tokko yaade baay'ee natti baqqaa keessi koo hafuurri kootillee baqqaa keessi na jibbisiisanuma dhufe baqqaa na tajeessa baqqaa innooma yaadu guyyaa baay'ee kan si dhibu karaa bu'ee tan deebi'ee kan si dhibu maa inni wanti na dhoo kun jedhee hoo yaadu Eda gurbaa qajeelaa macaafa qulqulluu baatee waa'ee Yesuusii lallabsan tula. Naa kadhateera ta'a baay'ee tokko keessa kootti yaadeni akkuma isa ta'e naa galela. Anni boona beeke yaa ilma koo jiraadhu jireenya si haa kennu. Dhugaadha. Haaluma sana keessa teessaniyyuu anumaan illee wanta hedduu gaafa lafa teenyee dubbanne sana waan guddaa na hubachiiftannaan illee wanta kana dura an hojjechaa ture yookaas akkaataan itti wangeelaa namatti maa ture irraati barnoota guddaan isin irraa baradhe dhugaadha baay'ee natti toleera walumaa galatti isin argee waan kana isinitti himuun haala kana keessa teessanii dhugaa jiru tokko natti himuun keessan baay'ee waan hundaa caalaa barnoota guddaa naaf ta'ee jira. Lekki ilma koo maali walumarraa baratanii qoree wal qartiidha maan tiree Oromoon uumama akkasuma jedha namni dogoggoran dhabu. Lakki waan gaarii na hojjette caalaa ilma koo mee bunaa daffisanii warra manaa kanatti. Tole haa ta'uunis gara dubbii ijoo koo itti darbu akkuma wangeelli keenya dubbatu hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 irratti waan kana bal'iseeti kan inni dubbatu. Mee ani isiniin dubbisaa mee al tokko na dhaggeeffadhaa. Fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru.
Wangeela kana keessatti Eh. egaa wangeelli waan hundumaadha. Waan hundumaa keenya ibsaa keenya dhanni dubbateera jechuudha. Isaan malee karaan akka hin argamne dhugaan gooftaa Yesuus Kiristoos malee akka hin argamne namni waaqatti osoo hin amanin gara mootummaa Waaqayyoo galuu akka hin dandeenye. Kanaaf namoonni baay'een biyya lafaa kana irra jiran hojii biyya lafaa kana kan isaan hojii godhatanii hojjetan gara mootummaa Waaqayyoo dagatanii kan isaan jiran namni baay'een jiru jechuudha. Egaa namni hundumtuu gara mootummaa Waaqayyootti yoo deebi'e duwwaa yookaas karaa gooftaa Yesuus Kiristoos karaa wangeelli keenya nu ajaju duwwaa yoo adeeme duwwaa gara mootummaa Waaqayyoo galuu akka ni danda'udha kan wangeelli keenya nutti himu jechuudha. Egaa karaanis dhugaanis jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef fedha gooftaa immoo ta'ee guyyaa irraa kana Waaqayyoon gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii walitti fudhattanii ofitti fudhattanii isiniif kadhadhee akkasuma achiin booddee wanti itti fufna jechuudha. Haa ta'u ilma koo maalan jedha. Egaa guyyaa sanii ani haafatu wal argine booda egaa haa'uma waa'ee fayyisummaa sanatti himtee booda egaa yeroo lammaffaa wal agarree xiqqoo madhee koomii kooti akkanaa kadhattu si kadhadhee sitti himadhee booda jijjiiraman ani maqaa kana keessatti akkanaa kadhatte natti himtee ani argee ani ragaadha. Dhuguma yaa ilma koo ani kanarra jireenyi koo akka badee busaayee jireenya hin taane keessa dhugaatiidhaan mataa of balleessee qarshii koos fixee fayyaa koos dhabee kana keessa jiraachuu hin barbaadu. Wannuma naan jette hundumaa na fudhaan har'a guyyaan har'aa kun kaleessallee dhuma galgalaatirreedha kan namatti agarsiisa himteedhaan abjuudhaan waan arge wayiin qaba isa gaabbiraan sitti hima. Mee waanuma jette hundumaa na fudha waaqa kana na fudha ladhee gootuudhaan nana mana ittiin akka nama fayyisu argeera milikkita jireenya koo keessatti. Dhugaadha keessa kootti baay'ee tole murtoon keessan kun baay'ee na gammachiise. Kanaaf amma harka keessan ol qabaatii waan hin jedhu na duukaa jedha. Yaa Waaqayyoo guyyaa irraa kanaa kaasee biyya lafaa ganeera cubbuu koo kana duraa hunduma isaa dhiiga ilma kee gooftaa Yesuusiin na qulqulleessi. Guyyaa ammaa kanaa kaasii maqaa koo galmee jireenya barabaraa irratti naaf barreessi. Ameen. Nooraa bakka. Tole gaftaa. Dhugaadha lubbuun tokko gooftaa biratti wanta salphaa miti. Egaa kana booddee waanuma jedhanii akkuma kadhatan kanattuu immoo waan an beekuun qabu gargaarsuma keessa nan barbaada miilli keessan akkanarraan jenne daraa keessanii. Tole egaa sirriidha kuni hafuurri qulqulluun isin keessa jiru kunis isin gargaara. Egaa nutis akka waldaatti dhufnee barnoota duuka ba'umsaa amantii cimsannaa hundanii barattu Waaqayyo gooftaan hafuurri qulqulluun immoo isin gargaara akkaataa isin deemta inni isin barsiisa kana booda waan ta'eef waldaa keenya faana akkasuma namoota barnoota amantii cimsannaa isin barsiisan illee jiru waan ta'eef dhufanii isaan isin barsiisu guyyaa borii isaanuma faana dhufnee gara barnoota barachuu haala isiniif mijeessine seentu waan ta'eef inni kun rakkoon qabu waan ta'eef inni guddaan amantanii gara mootummaa Waaqayyootti galuu keessanidha. Kanaaf yaani xiqqoo nan ariifadha waan ta'eef rakkoon qabu bora dhugee buraa daffisanii rakkoon qabu bora dhufa rakkoon hin jiru. Meeqa ta'u jiraattu fayyaa siyaa kennu ilma. Tole Waaqayyo sin wajjin haa ta'u kadhadhaa. Haga dhaga'imu caakoo. Tole haga siyaa dhageessu fayyaa ta'e gaame. Kabajamtoota hordoftoota Obdii Miidiyaa bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dhagaan diraamaa gabaabaa mata dureen isaa humna kadhataa labsii wangeelaa keessatti jedhu qindeessinee isiniin geenyerra. Diraamaa kana yeroo haala kanaan qindeessinu wantoota nu kakkaasan tokko qabna. Kanneen keessaa inni jalqabaa yeroo baay'ee tajaajiltoonni yeroo dhuga ba'umsaaf ba'an wangeela labsuuf yeroo ba'an baay'inaan ergaa isaanii qofa irrattidha kan isaan xiyyeeffatan wangeela qabatanii deeman akkasumas dubbii dubbatan sana haala ittiin dhugaa ba'an sana irrattidha kan isaan xiyyeeffatanii haa ta'u malee wantoonni yaada keessa galfamuu qaban tokko immoo akka jiran kallattii kanaan barsiisuu barbaanneetu bifa kanaan qindeessine keessumaayyuu namoota araada garaagaraa keessa jiran wangeela yommuu ittiin geenyu baay'ee of eeggannoo gochuun xiyyeeffannoo barbaachisaa ta'e gochuun barbaachisaadha. Sababni isaa biyyi lafaa gooftaa ta'ee isaan irratti mo'ee jira. Seexanni isaan irratti mo'ee jira. Kana malees immoo araanni gooftaa guddaa humna seexanaa wajjin walgituudha. Jireenya namaa bituu danda'a, jireenya namaa qabuu danda'a. So namoota araada garaagaraa keessa jiraniif xiyyeeffannoo addaa kennuufiin baay'ee barbaachisaadha.
araada yeroo isin hin jennu gaa fakkeenyaaf amma diraamaa keenya keessatti dhugaatiidha kan nuti isinitti agarsiisne baay'inaan ba'ee waa mul'atudha garuu araada gosa garaagaraatu jira. Araadni xuuxuu jira, araadni qaamuu jira, araadni dhuguu jira. Akkasumas miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin namoonni araada ittiin qabaman jiru. Akkasumas fiilimii irratti kubbaa ilaaluudhaan namoonni araada qabaman jiru. Kana qofa miti ejja kan danuutu jira, araada gosa garaagaraatu jira. Araada gosa akkasiitiin namoonni qabaman baay'een jaallatanii barbaadanii dhuguu yookaan araada sanaan qabamuu barbaadanii otoo hin taane yeroo ta'e tokko otoo hin beekin araada sana keessa galaniiru. Keessaa ba'uu garuu ni barbaadu garuu humna ittiin ba'an hin qaban. Namoota akkanaa maaltu barbaachisa yoo jennu humna kadhataa guddaatu barbaachisa. Humna seexanaa jalaa ba'uudhaafis araada akkasii jalaa ba'uudhaafis yeroo baay'ee seexana maqaa Yesuusiin ifatame yoo jennee ni ifatama. Araadni akka kanaa garuu akka salphaatti hin gadhiisu waan ta'eef kadhata humna qabu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf namni maaliif gara araadatti galaa? Namni maaliif dhuguu keessa gala yoo jenne waan baay'ee kaasuu dandeenya. Ana fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti yoon isinii kaasu yeroon digirii koo lammaffaa baradhu barsiisaan keenya piroojeektii tokko nuuf kenneetu ture. Piroojeektii tokko nuuf kenneetu ture koorsii istiraatiijii foormuleeshin jedhu irrattidha kan nuti barannu. Piroojeektii kana hojjechuudhaaf gara alkool faabrikaa tokko dhaqee jechuudha. Gara indaastirii alkoolii tokko dhaqee interviiyuun godhe SWOT analysis hojjenna. Strength, weakness, opportunity, threat waan jedhu irratti hojjenna. Gaaffiin gaafataa ture manaajera sana jechuudha. Hunda isaa ergan gaafadhee deebi'ee threat irra yeroon ga'u infleeshiniin yookaan qaala'insi jireenyaa kaampaanii keessan kanaaf oomisha keessan kanaaf opportunity dha moo threat dha? Waan carraa gaarii dha moo challenge dha jedheen gaafadhee infleeshiniin yookaan qaala'insi jireenyaa nuuf opportunity dha jedhe. Waan baay'ee gaariidha jedhe. Yeroon gaaffii kana gaafadhu waan gaafadheef hin qaba. Yeroo gara biraa koorsii biraa keessatti barsiisaan tokko waan tokko dubbateera dooktorri keenya. Maal kaasee isinitti fakkaata? Waa'ee hiriyaa isaatii kaasetu ture. Hiriyaan isaa konkolaataa bitachuu barbaade jedhe. Hojjetaa mootummaa birrii seevii gochuu barbaade. Yeroo konkolaataa bituu barbaadu gatiin konkolaataa birrii 200 ture. Qarshii seev gochaatu ji'a gara ji'a waggaa gara waggaatti birrii kuusataa yommuu dhufu yeroo birriin isaa 300 ga'uufitti konkolaataan birrii 600 ga'e. Haareetu waan bituu dhabbee sana dhiisee dhuguus illee waan biraa keessallee wantoota xiqqoo kaayyoo isaa hin madaalle gochuu keessa galee jechuudha. Kanaaf wajji wal qabsiisee namoonni machaa'anii karaa daariitti kukkufan kun baay'een isaanii waan machaa'uu barbaadan isinitti fakkaata. Baay'een isaanii siyaasni biyyaatti ulfaatee, jiruun itti ulfaatee, jireenyi itti ulfaatee, haarii waan qabaniif waan itti obsan barbaadaniif dhugaatii keessa dhaqu malee otoo karaan wal qixxaatee fi kana keessa hin galan jedhee dubbatuutu ture. Kun sammuu koo keessa ture. Anis illee daa'imummaa kootii kaasee wantoota kanaan wal fakkaatan wantan quba qabu danuu waan hin qabuuf jechuudha. So gaaffii kana yeroon gaafadhu opportunity dha nuun jedha. Akkamitti jedhee yeroon gaafadhu yeroo qaala'insi jireenyaa baay'atu namni waan yaada sana bira ga'uudhaaf baay'eetti ulfaata. Qorama keessa gala, chaalenjii keessa gala. Waa bitachuudhaaf, waa hojjechuudhaaf waan karoorse bira akka salphaatti hin ga'u. Sababa kanaaf hin jeeqama, hin aara, hin dhiphata. Gaafa haaru, gaafa dhiphatu, gaafa jeeqamu jireenya isaa sana mo'achuu waan dadhabeef aarii isaa keessaa ba'uudha. Waan aarii isaatti irraanfatu, waan gadda isaatti irraanfatu, waan jeequmsa isaatti irraanfatu, waan barbaaduu fi oomisha keenya fayyadamuu jalqaba. Gara oomisha keenya fayyadamuutti dhufaa jedha. Hubadhaa. Sun isaanii fi inkaamii guddaa argamsiisa jechuudha. Oomishti isaanii gabaa akka argatu godha jechuudha. Egaan dhugaa dubbachuudhaaf har'as namoonni sababa garaagaraatiin yeroo itti siqxanii gaafattanii yookaan firri jalaa du'ee yookaan baratanii fixanii waan baratan sanaan hojii dhabuu, milkaa'uu dhabuu, kassaranii, lola keessa galanii jibbamanii wantoota garaagaraatiin gaafa abdii kutatan namni haarii isaa obsachuuf gara waa ta'e tokko shaakaluu jalqaba jechuudha. Shaakala sana yeroo irra deddeebi'u araadatti ta'a jechuudha. Sana keessaa ba'uun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf namoota akka kanaa wangeela itti himuu qofa otoo hin taane Waaqayyo akka isaan gargaaruuf kadhachuu. Araada sana keessaa Waaqayyo butee akka isaan baasu. Isaan qofa otoo hin taane namoota araada hin qabame otoo hin taane nama kamittuyyuu gaafa wangeela lallabnu kadhataan deeggaruu qabna. Wangeela fudhannee otoo hin bahin mana keenyatti kadhannee ba'u. Erga wangeela itti himnee immoo wangeelli nuti dubbanne kun jireenya namootaa akka jijjiiruuf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Humni ammeenyaa jireenya nama sanaarra jiru gara gooftaatti akka namni sun dhufne humna isa danqurraayifataa dubbiin nuti dubbannu immoo laphee nama sanaa keessa akka seenu dubbiin nuti dubbannu namni kun akka jijjiiramu humni qabeessa dhaabuu barbaadu akka rukutamu Waaqayyo haala qabatamaa namni sun keessa jiru keessaa butee akka isa baasuuf
kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Wangeelli kadhataan yoo utubameedha jireenya namootaa fayyisuu kan danda'u. Haala qabatamaa namni keessa jiru keessa, rakkina keessa, dhiphina keessa, iyyummaa keessa, gadda keessa, burjaachii keessa, qabaa seexanaa keessa ba'uu kan danda'u humna kadhataan waan ta'eef namoota akkanaatiif kadhataa wangeelatti himuun baay'ee barbaachisaadha. Waan jedhu isin ga'uu barbaanneeti. Eebbifamaa baay'ee isin jaalladha. Oobdii miidiyaa kallattiiwwan garaa garaatiin tajaajila bal'aa isin ga'a. Oobdii miidiyaa sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Shalom.